يا ربي خيرتي قبل السنين فايا تبي فدو سرتي يا ربي عموتي وللندي زياتي أول لم نسمع ولا والنقر سيزياتي يا ربي عموتي وللندي زياتي أول لم نسمع ولا والنقر سيزياتي كنا ربي خيرتي تفدو فرتي قبل السدين فايا تبي فدو سرتي قبل من خنا قفت اللهتي يبتر عملي إنه أركتمي وجمن بالجوه متي قبل من بكبكاد فيه ولديستكما تكبت متي دبرتي في ديران والزلنا ندي دوار ربي فزتها والزلنا ندي دوار ربي فزتها يعني سبب لسالة دوار بربج ولا فبوليس كنا كن دكتورتني أمور كنا لسان ترى تلي دعائين وبدان نجت بيتي أنا كان هون رايو كوبكابا كان هون دوان كوبكابو يعني كان أولي ترويساني بريج جمعتون إسام فيون ساني جمعتون كنا هون دا garuu mootum beekanii biyya keenya keessa ani yeroo duraatiif gara chaanaalitti irratti illee affeeramanii obboleessi keenya kun immoo iyyuu dhukkubsatanii turanii baganuu fayyidan ka jennu bagana gaalleen gara mana keenyaa dhuftan ka jennu keekii kana weelkaam jedhee isaaniif bitee jira keekii kana kunu walumaan hin bannaa isin jedha daawwattoota keenya. Assalaamu alaikum jannee salamta warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam. Wanti xiqqoo ta'e wanti guddaan keessa jira isa sallaan mootu isin hojii tura isaan mootu yaada isin kennanii kallattiiwwan itti deemu. Egaa tartiibuma yuutuubarri keenya beekamtuun gara chaanaalii kanaatti nu fidde Aashaan nu affeerteen egaa salaamu alaikum. Gargaaruu. Egaa warahmatullahi wabarakatuh jecha ani waan biraa miti dhugaa dubbachuuf qophii har'aa kanatti gammachuu guddatu natti dhagahama umma firii faamiliin qophii kana egaa isiin egaa bifa kana welcome sin jedhanii inni irra kaa'u doktorta keenya egaa namni kun wanni kun hundi ganni ta'ee fi waan kun isa madaala jechaa fi miti baay'ee wanne kun egaa isa madaala jechuun kun ta'in baay'ee akkuma jirutti daldala deemkate haa bareedumsumaaf jecha isaaf goone egaa akka itti gammadu abdii guddaan qaba jechaa sanii baay'ee ka'uun hin barbaachisu qophii kennata ta'e ka'uun hin barbaachisu. Keekiin muranii deebi'anii ta'an akka isaan dhaabatanii haasaan hin barbaadu. Egaa ani baay'ee akkanatti dhaabatanillee qophii dheeressinillee jechuun baay'ee hin barbaachisu. Maaliif qophiin guddaa waan hin qophaa'iniif isa madaalu biyaansi kana olitti isa madaala. Maaliif abbaa manaa jechuun kabaja guddaadha. Isheen gama sanirraa affeerteetiin itti gammaduuf akkasumas abbaa manaa isii immoo hamilee ta'uudhaaf jecha abbaa manaa isii affeerteerti. Ummuun dhugaa dubbachuuf ta'e nama beektuu fi nama barumsa hedduu namaa kennudha. Kanarratti isii galateeffachuun barbaada. Asumaan immootu Arabuun abbaan manaa ummuun firii faamilii isiifis eeyyamamaa ta'eetiniin gara kaameraa dhufee nu wajjin affeerameetiniin jechuu isaatti fillee baay'ee guddaan isa galateeffadha. Asumaan keekii nu muranii kabajaan deebi'anii akka nu ta'an isaan affeeraa jechuudha. Hayyee kagalma ga'u robbi isin yaadaa isin jaalalli fi affeerran isin walii gootan kuni kagalma ga'u isiniif haa taasisu nama ummuu wajjinillee deebi'ee akkatti affeerameetiniin bakka tokko taa'ee wal dabalateetiniin bakka tokko taa'eetiniin gammachuu kan wajjin godhatu robbi isin haa taasisu jecha ani kanumaan jechuu barbaada baay'ee gammachuu guddatu natti dhaga'ee hayyee daawwattoota kennaa keekillee muree qammasiisa keekiin kun immoo abbaa manaa uumuu firii faamiliitiif ani gabaasniin jecha kennan amun abbaa manaa isiitiif kennite yoo akkatti ilaaltu garuu yoo barame waan guddaa akka ta'e as keessa jira kallattiiwwan obboleessi kennaa rabuun nu bananii ani kennee. Egaa hordoftoota keenya umma firii faamiliin kun of hordoftoota isaan affeeranii yeroo
Surprise isaan godhanii jiru jecha. Surprise kun akka nu banamu abdii guddaan qaba. Maaliif gugguttiidhaan eegaa jira. Hordoftoonni keenya illee ergitanii itti amanaa akka nu banamu jecha natti fakkaata. Amanamu. Takkaamee qoodii qabu. Uumuun biyaansa afaan naakaayii isaan naan Ayyee ani kennaan kun gizee banamu isaan illee akkatti arganii gammachiisan jedhu gizee ani itti beekaru hin gammachiisamee afarsanti akka beeku. Sababni isaallee akkatti isaan banan waan normaal ibsuun fakkaatu jechuudha. Siimii ta'uu isaa bicha osoo hin taane waraqaan kun ka siimii kun ittiin bitame jechuudha. Waraqaan kun daataa waggaa tokko guutuuf qaba. Siimii kun Wi-Fi waggaa tokko guutuu qaba. Wi-Fi waggaa tokko guutuu. Abbaa manaa amma firii faamiliitiif Wi-Fi waggaa guutuu siimii isaa wajjin baasinaa kennin naan jetteerti. Wi-Fi kun immoo waan xiqqaan seenaa ammallee maqalaan isin fakkaate. Fayyadamtoonni barbaadanii feesbuukii waan barbaadan irraa ittiin hojjechuu dandeessanii kun immoo fatuura isaati. Wajjumaan kaa'atan isin jedha. Galatooma hedduu tokko na gammadee jira, hedduu tokko immoo nattis tolee jira. Aamu firiidhaan baay'ee tokko si galateeffadha, baay'ee tokko galata guddaa qabdaa. Galatoomii jedhan qaba. Ayyee obboleessi keenya aamu firii faamilii si jaaladha si kabaja obboleessa keenya. Arabu haala kanaan gammachiisuu keetiif rabbi si haa gammachiisuu rabbi dabalee si haa kennu siin jedha qaalii tiyya abbaan manaa kelle siif gammadee jira atillee kana caalaa rabbi si haa gammachiisuu dabalee riskiitillee si haa dabaluu chaanaaliin keessanillee inshaallah chaanaali addunyaa irratti beekamu rabbi haa taasisu jecha kalatti asumaan immootu kana bichaa miti ammallee kennaan amuun abbaa manaa isiitiif qabdu akkuma itti fufetti jira hin xumuramne. Ammas maaliyo naan jettan kennitee jirti tinaahi naan jette surprise lammataati illee ammallee deebitanii haadha manaa keessan akkana galateeffattan barbaada haati manaa keessan nama qallaan inni dhugaa rabbii dubartii cimtuu dubartii yaani mana arabaa ta'anii chaanaal lama dhiisatti chaanaal tokko itti guddisu nama beekutu beeka isiin garuu erga arabaatirraa haftee kana hunda gooteerti naa galateeffadha. Maashaallah rakaa hedduu tokko nama baay'ee tokko nama gammachiisallee. Kana waa'ee YouTube kanaa suuqa biraa fayyadamaa jirtu iyyuu kalammata kanammoo hagu jettee asiin geettee jechuudha hedduu tokko immoo waa'ee ulfaataa haga ulfaatu immoo warri hojjetee jedhee sirriitti waan beekuuf hedduu tokko galatoomii hedduu tokko ulfaadhu galanni kee yoomumaayyuu hin dhumu baay'ee tokko si galateeffadhaa jiraadhu jedhan. Hayyee abbaa manaa kee haala kanaan si galateeffachuun ani waan guddaadha jedheet ni yaada. Atillee akka itti gammaddu abdii qaba. Uumuu teennaa yaani dubartii cimtuudha cimii itti fufi kana caalaa akka bakka guddaa geettu abdii guddaa sirraa qabna ganaa ijoolleedha ganaa waa hedduu si eeggata. Ammaanuyyuu cimtuudha fakkeenya nama hedduu taatee jirta kana caalaa moo cimtee akka itti fuftu abdii sirraa qaba. Jabaadhu rabbi sirraa jiraatu siin jedha kadiyaa arbiittaa dabala. Yaada bichaa miti namni dubbachuu barbaadu yaa nama hedduudha. Ambaayizawee dhiifama naa godhaa hordoftoota keenya kabajamtoota daawwattoota keenya yaadni dubbinni hantiqaa jechi na hanqata dhugaa dubbachuuf ta'e. Ommoo firii faamiliin bifa kanaan abbaa manaa isa asumaan keekii nyaachaa mee nyaachaa keekii nyaachaa eessa ta'a hordoftoonni keenya illee asumaan naa nyaatanii achaa. Egaa hordoftoota keenyaan jechi natti hanqata dhugaa dubbachuuf ta'e ommoo firii faamiliin bifa kanaan ejjannoodhaan kutannoodhaan chaanaalii ofii moonii gootee akkasumatti itti aansuudhaan chaanaalii isillee mootu moonii chaanaalii abbaa manaa isheetiif moonii sa'aatiin bichaan kan hin guunne amma abbaa manaa ishee akkanatti sapiraas gochuun ishee baay'ee tokko gammadeen jira baay'ee tokko hawwii gammachuu guddaa natti dhagahame dhugaa dubbachuuf hordoftoota keenya ani asumaan maal isiniin jechuu barbaade. Ommoo firii faamilii akka naa jajjabeessitan amaanaa hordoftoota keenya jechuun barbaade asumaan immoo galateeffachuus barbaade dhugaa dubbachuuf ta'e nama galateeffatamuu qabu maaliif namni kun biyya ambaa keessatti waa hedduu jira chaalenjii adda addaatu jira mana namaa keessatti namatti mijaa'u hin beektan hordoftoota keenya ijoolleen warroonni biyya alaa jirtan kanaaf chaalenjii kana hunda keessa dabartee abbaa manaa isii ommoo firii faamiliin arabuu affeertee jechuun isii akkasitti chaanaalii kana bantee kennuufin isii anaaf barumsa guddaadha ana bichaa miti. Warroonni abbaan manaa keessan biyya keessa jiru hojii adda addaa hojjechuu danda'u dandeettii adda addaa qabu riilaaksii godhee uummata illee fayyadee ofillee fayyaduu danda'u chaanaalii kanarratti fayyadamee ofillee fayyadee namallee fayyaduu danda'u dhufanii chaanaalii banatanii waliin taanee akka wal guddiftan akka immoo wal jajjabeessan hamilee walii taatan isinii jechuu barbaada
Egaa asumaan hiriyaan isaallee amaan Yaadan yaada guddaa qabudha. Nama immoo chaalenjii adda addaa dabarsedha. Inni illee yoo akkasitti malaaltan kaa egaa argitanii akkas. nama yaadee chaanaalii siibanii wanta chaanaalii sana waggaa tokko ittiin dalagu siibitee lafa see kaa'u nama baay'ee bal'isee yaaduu fi nama akkamitti nama akkam cimaa ta'edha. Nama kan osoo taate chaanaalii yoo siibanii yoo hin dhufuuf iyyuu yaadni akkanaan dhufuuf iyyuu Dhugaadha dhufuuf. dubartii cimtuudha ammallee jabaadhuuti itti fufi abbaa manaa kee jajjabeessu rabbi hojii isinaa bulchu tursiisu harri hojii filadhaa isiniin jenna jabaadhaa yaadni keessa kanuma kan biraa yoo jiraate itti dabalta. Hayyee ani namni chaanaalii walii banuu bichaa miti chaanaalii banatanii biyya keenya keessatti maaltu akka rakkoo ta'e beeyte biyya keenya keessatti waayifatu baay'ee ulfaataadha kana beeyte isiin garuu akka inni hojjetu waayifaa waggalee cuftee guuttee fi jirti inshaallah obboleessi keenyallee hojjetanii akka isii gammachiisan abdii isaanirraa qabna rabbi gaditti jechuudha. Biyya keenya keessatti dubartiin takka gisee biyya arabaa deemte achi teettee birrii ergitee abbaa manaa isii gargaaru bichaa miti birriin dhumatti isillee achi hin galti. Kuni garuu wanta dhaabbata qabu miti wanta yaani gisee itti dhumatu qabu miti abbaan rabbi dalagate taanan haga yoo biyyuu garraa fayyadamuu danda'u. Achi teettanii abbaa manaa keessanii yookaan obboleeyyan keessanii warra keessanii birri ergitanii gaafa isin galtanii moo warra keessa rakkachuu wanna haala kanaan chaanaalii bantanii fi waayifaa guuttanii fi nama hojjechuu danda'u akka hojjetaniif immoo dandeettii isaan keessatti turtanii gorsitanii ittiin gara chaanaalii kanatti yoo fiddan baay'ee gaariidha isiniin jedha. Dhaamsi kenna warra biyya arabaa jiraniif kana dhaamsi kiyyaa akka hundi nama biyya arabaa argee galee tokkotti kana isinii dhaama ayyee nagaa nutaa fayyaa nutaa gara kiyyaa xumuree jira yoo yaadni biraa jiraatetti dabalamaa yookaan immoo hangara kiyyaa xumuree jira ayyee salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Chaanaalii isaa baname kanallee Subscribe gochuudhaan liinkii isaa argattanii jabeessaa. Linkiin isaanii chaanaalii kiyya jala Isin chaanaalii bantee isin immoo subscribe godha. gochuudha obboleessa keenya akka guddista. Egaa dhaamsi keessan kenna kun akka isin bira ga'u abdii guddaan qaba. Afaan dhaamsa biraan qabu subscribe gochuudhaan chaanaalii linkiin amma isinii kaa'u akka jajjabeessanii fi share akka walii gootan abdii guddaa isinirra qaba. Hordoftoota keenya asumaan nagaatti isiniin jedha. Asumaan fayyadaa. Fayyadaa. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalamu alaikum jannee salam.